Humni qilleensaa ergama birmadummaa biyyaa eeguufitti kennameen dabalatatti hojiilee misooma garaagaraa irratti adda durummaan hirmaachaa jiraachuun himame. Rakkoo dhabamuu nageenya Oromiyaa keessaa Oromoon marii fi araaraan faala waaraa fiduu qaba jedhani Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp yaalii ajjeechaa isaan irratti raawwatameen booda yaa'ii waliigalaa paartii Rippaabilikaanii irratti hirmaatan. Ashama akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeessine isinitti himna. Oduuwwan Abaabuu Maamuutii nu waliin tura. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatiin durfamu aanaalee godina Shawaa Lixaa garaagaraatti argamuun hojiilee misoomaa daawwateera. Jillichi kilaastera kuduraa fi muduraa akkasumas misooma loon aannanii magaalaa Baakoo daawwateera. Haaluma wal fakkaatuun aanaa tokkee kuttaa'ee magaalaa Gudarattis kilaastera horsiisee lukkuu daawwachuu OBN gabaaseera. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa saayinsii uumamaa haala tasgabbii qabuun kennamaa jiraachuu Ministeerri Barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa ibsaniiru. Profeesar Biraanuu Naggaa barattoota Yuunivarsiitii Siviil Sarviisiitti qoramaa jiran daawwataniiru. Naannoo Tigraayitti qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa saayinsii uumamaa yuunivarsiitiiwwan Maqalee, Addagiraat, Aksumii fi Raayyaatti kennamaa jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa barattoota yuunivarsiitii Maqalee mooraa guddichatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa saayinsii uumamaa qoramaa jiran daawwataniiru. Akka naannichaatti barattoonni 23,000 ol qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa saayinsii uumamaa qoramaa jiraachuu hoogganaan biiroo barnootaa bulchiinsa yeroo naannichaa Dr. Kiroos Guyish ibsu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Hojii qabeenya yakkaan argame deebisuu fi hojjetameen birriin biiliyoona 1.1 ol deebisuu danda'amu bulchiinsi magaalaa Shaggar beeksiseera. Manni marii magaalaa Shaggar yaa'ii idilee kurmaana arfaffaa bara 2016 taa'eera. Muzayyiin Maammaa gabaasa dabalataa qaba. Manni marii magaalaa Shaggar yaa'ii idilee kurmaana afraffaa bara 2016 kan taa'e yoo ta'u gabaasa raawwii bulchiinsa magaalattii dhiyaate bu'uureffachuun dhimmoota miseensota mana marichaan akka gaaffiitti dhiyaatan keessaa dhimmi nageenyaa, investimentii fi qulqullina barnootaa isaan hangafaati. Akka magaalaa Shaggaritti rakkoo nageenyaa furuudhaaf milishaa leenjisuun, gaachana sirnaa leenjisuun uummanni nageenya kooti jedhee bahee akkaataan nageenya naannoo isaatti tifkataa jiru baay'ee gaarii jajjabaachuus qaba. Kana biraan milishaan wareegamaaf of kennee halkanii guyyaa hojjetaa jiru jira. Humni nageenyaa wareegamaaf of kennee halkanii guyyaa hojjetaa jiru jira. Isaan kanatti immoo maxxanee naannoo sakatta'uutti bobba'ee waanatti kennee amma afaanii baasee jedhutti kan jiru immoo jira. Isaan kana akkamitti adda baasaa jirra. Jijjiirama guddaa fiduu kan danda'u immoo investimentiidha waan ta'eef rakkoo investimentiiwwan jiran kana tarkaanfii isa dhumaa fudhachuudhaaf maaltu yaadamee wanni jiru kunillee osoo sirriitti ifee gaariidha. Sababni isaa guddina magaalaa tokkoo keessatti investimentiin gahee guddaa qaba waan ta'eef. Yaa'icha irratti dhimma nageenya magaalattii ilaalchisuun ibsa kan kennan hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Shaggar Alamaayyoo Tulluu nageenya mirkaneessuudhaaf qindoomina uummataa fi caasaa nageenyaatiin hojiileen gurguddoon hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Poolisiin, milishaa, gaachanni sirnaa, uummanni keenya qeesaa
akkaataan itti eegaa jiru jajjabeessaadha. Kanuma keessatti darbee rakkoon uumamu hin jira. Isa kana sirriitti ilaallee cimsinee kan deemnu ta'a. Tarii as keessatti akkuma caasaa kamiyyuu caasaa nageenyaa keessattis rakkoon naamusaa jiraachuu danda'a ta'a. Sirriidha. Tajaajiluu irratti, harka namaa ilaaluu irratti, maqaa caasaa keenya xureessuudhaaf hojiin hojjetamu jiraachuu danda'a. Iddoon itti adda baasaa jirru hin jira. Bakki tarkaanfii fudhannees hin jira. Gara fuulduraattis tarkaanfii kana cimsinee deemna jechaadha. Yaa'ii mana marichaa irratti gabaasa raawwii bara 2016 kan dhiyeessan kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaa bara 2016 hojii qabeenya yakkaan argame deebisuuf hojjetameen birrii biiliyoona 1.1 ol deebisuun danda'amuu dubbatanii jiru. Qabeenya bu'aa yakka malaammaltummaa argamee bu'uura seerarratti qorachuu fi deebisisuu waliin walqabatee hojii hojjetamee tureen tarkaanfii bulchiinsa qarshii biliyoona 1.1 fi falmiidhaan qarshii miliyoona 135 deebisisuu kan danda'ame yoo ta'u, gama biraatiin maallaqni ekstiraa laand fi kuufama ooditii gibirii irraa qarshii biliyoona 1.9 ol tarkaanfii bulchiinsaa deebisifamee jira. Hojii damee qonnaatiin hojjetameenis bara oomishaa 2015-2016 lafa hektaara 76 misoome irraa oomishni kuntaalli miiliyoona 2 ol argamu kan ibsan Dr. Tashooman bara 2016 lafa seeraan ala qabamee ture hektaara 2,000 ol gara baankii lafaatti deebisuun danda'amuu simanii jiru. Bara 2016 piroojeektoota haaraa fi buleeyyii 335 ijaarsi isaanii xumuramuun tajaajilaaf qaqqabuunis ibsamee jira. Yeroo itti aanutti hanqinoota jiran furuudhaaf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaa ibsanii jiru. Magaalli abbaa waan qabuuf, laftis abbaa waan qabduuf, namni lafa kan fudhatu investimantiif yoo ta'e karaa investimentiitti seenee hojjechuu qaba. Humna yoo hin qabaanne yoo ta'e nuuf dabarsee nuuf kennuu qaba jechuudha. Humna kan hin qabaanne yoo ta'e, hojjechuu kan hin dandeenye yoo ta'e, lafti keenya gatii qabdi. Nuuf Finfinnee marsinee jirra. Finfinnee marsinee waan jirruuf lafti keenya gatiinsaa guddaa. Lafti kun qisaasamuu hin qabu. Carraa kanaan abbaan qabeenyaa investimentii qabatee karaayyuutti kan hin seenne ammas yoo jiraate tarkaanfiin keenya kana caala cimaa deemaa jechuudha. Yaa'ichaan gabaasni raawwii magaalattii kan mana murtii olaanaa, gabaasni raawwii mana marii fi taarifa mana qopheessaa magaalaa Shaggariin qoratamee dhiyaate irratti mari'achuun raggaasifameera. Humni qilleensaa Itoophiyaa ergama birmadummaa biyyaa eeguuf itti kennameen dabalatatti hojiilee misooma garaagaraa irratti adda durummaan hirmaachaa jiraachuu ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa himanii jiru. Humni qilleensaa Itoophiyaa hojii ashaaraa magariisaatiin bara kana eegalameen biqiltuu bunaa dabalatee biqiltuu kuduraa fi muduraa 10,000 dhaabuu beeksiseera. Immabeet Tashoomaa gabaasa dabalataa qabdi. Humni qilleensaa Itoophiyaa hojii ashaaraa magariisaa bara kana bakka hooggantoonni olaanoon dhaabbatichaa argamanitti guyyaa har'aa eegalee jira. Guyyaa kanattis biqiltuu bunaa dabalatee biqiltuuwwan kuduraa fi muduraa gosa adda addaa 10,000 ol dhaabamee jira. Humni qilleensaa Itoophiyaa ergama birmadummaa akka biyyaatti itti kenname dabalatatti hojiilee misoomaa adda addaa irratti adda durummaan hirmaachaa jiraachuu ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetanaan Jeneraal Yilmaa Mardaasaa himanii jiru. Bosonni baduu isaatiin uumamni baduu isaatiin maal akka ta'aa jiru argaa jirra. Akka hoomatti immoo hoomaan akka mana isaattuu bosona keessa kan inni oolee bulu. Kanaafuu hoomaarraa gahee guddaa eegama jechaadha. Bosona kunuunsuun, eeguun, dhaabuun, akka hin banne irraa tiksuun waan guddaadha. Dirqama isaatiin cinaatti dirqamni keenya biyya eeguu, fakkeenyaaf akkuma qilleensatti qilleensa eeguu, akka qilleensi keenya eenyumtuu akka eeyyama keenya malee hin seenne eeguudha. Lafoonis akkasuma akkuma dhaabbataatti waliigalaattis nageenya biyya keenya eeguudha. Kanaan alatti garuu immoo hoomaan yeroo qabaatutti yeroo qabutti garuu misooma irratti hirmaachuun immoo dirqama jechaadha. Dirqama isa guddaa. Humni qilleensichaa biqiltuu dhaabuun kunuunsuun hojii tola ooltummaa garaagaraa fi misooma qamadii kuduraa fi muduraawwan garaagaraa cimsuun adeemsa nyaataan of danda'u akka biyyaatti eegalame keessatti geessaa bahachaa jiras jedhanii jiru. Kunis cimee akka itti fufuuf kaasanii. Tokkoffaan akkuma dhaabbataatti qajeelfamaan karoorri itti bahee kan hojjetamaa jiru waa'ee magariisuu, waa'ee biqiltuu dhaabuu, kunuunsuu, guddisuu
naannoo keenya qulqulleessuu kana inni tokko kan irratti xiyyeeffannu. Kanaafuu kun calqabame. Lammaffaa immoo namooti dadhaboo magaala keessa naannoo keenya keessa jiran barbaannee waan sila gargaaramuu irra jiraatu mana ta'uu danda'a. Waa tokko tokkoon jireenya isaanii gargaaruu danda'a. Kun immoo warra dadhaboo humna dhabeettii gargaaruudha. Inni kaan misooma adda addaa irratti hirmaachuu magaala keenya gadi baanee uummata keenya wajjin biqiltuu dhaabuu misooma irratti hirmaachuudha kunuunsuudha. Kanaan wal qabatee karoora baafannee akkasumaan kan deemnu otoo hin ta'in karoorri bahee mari'atamee tamma uumaan asitti argitu kun kan irratti hirmaataa jiru. Kanaafuu kan immoo jabeessinee itti fufnaa jechaadha. Bara kanaan akka waliigalaatti humni qilleensichaa biqiltuuwwan gosa garaagaraa nyaataa fi kunuunsa qabeenya uumamaaf oolan 25,000 ol dhaabuudhaaf karoorfachuun himamee jira. Biqiltuu gara 25,000 dhaabnee kan akka gannaatti kan karoorfanne har'a 10,000 dhaabnee jirra. Kana keessa bunni hin jira, paappaayeen adda addaa hin jiru, maangoon hin jira, avokaadoon hin jira, aappiliin adda addaa hin jira. Kun inni faayidaan isaa inni guddaan inni maal inni kan dura dhaabnerra itti daballeeti. Kanaaf namni bal'inaan akka argatu gatiin immoo salphaa ta'een akka argatuudhaaf faayidaa guddaa uumaa. Kanaaf kan immoo uummanni waraanni keenyas waan irraa fayyadamee beekuuf itti cimsinee itti kan fufnu ta'uu isaatti kaasuun kan danda'amu. Miseensonni raayyaa humna qilleensichaa dhaabbii biqiltuu kana irratti hirmaatanis dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsuun itti gaafatamummaa isaanii kan baatan ta'uu dubbatani. Kanaan dura sadarkaa biyyaatti faalama qilleensaa kana bakkatti deebisuudhaaf nuus akka humna qilleensaatti miseensa keenya gurmeessinee barreen gaddaas waggaa 3 guutuu chigginya adda addaa kan dhaabaa turre kan nyaataafis ga'an jiru sanumatti fufsiisuudha. Pirogiraamii jira ganamoota ganama bishaan obaasna galgala immoo roobni hin jiraatin amma haalli roobaallee bishaan hin barbaachisu bakka kunuunsuudha deemanii ilaaluudha tolchuudha. Yaa wattaadarri lubbuu isaallee kafala haala kanaan itti fufna. Akkuma argitanitti biqiltuu dhaabneerra buna dhaabne anis akka dhuunfaa kootii biqiltuu aga firee 10 dhaabeera. Kan kooti mootu dhufee sa'aatiin booddees ta'ee hojiin ala dhufee kunuunsuun dirqama waan ta'eef isatti fufna. Humni qilleensichaa biqiltuu dhaabuun cinaatti oomisha qamadii irrattis bobba'uun karaa misoomsitotaa fayyadamoo taasisuu irratti hojjechaa akka jiru himameera. Guyyaa har'aas facaasaan qamadii lafa mooraa humna qilleensichaa keessatti jiru eegalchiisee jira. Annisaa haaromsamaa fi tajaajila bishaanii uummataa miliyoona 2.5 ol fayyadamoo taasisu biiroonni bishaanii fi enerjii Oromiyaa beeksiseera. Raawwii hojii biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa bara 2016 irratti hooggantuun biirichaa Injiinar Miliyoon Baqqalaa ibsa kennaniiru. Akka naannoo Oromiyaatti bara baajataa 2016tti pirojektoota bishaanii sadarkaa garaagaraa 9,654 baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataan birrii biiliyoona 11 oliin xumuruun uummata miliyoona 2 fayyadamoo taasisuu biirichi beeksiseera. Baajata idileetiin biiliyoona 8 fayyadamne akkasumas immoo hirmaannaa hawaasatii fi sagantaalee adda addaatiin immoo gara biiliyoona 3.3 fayyadamne jechuudha. Walumaa galatti pirojektoonni amma maqaa dhaaman kun birrii biiliyoona 11 ijaaramanii xumuramanii uummata miliyoona 2 oliif tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu kennan jechuudha. Bara baajatichaatti iskiimota bishaanii 8,100 fi 90 suphuuf karoorfame keessaa karooraa ol iskiimota 11,163 suphuun tajaajilatti deebisuun lammiilee miliyoona 2.4 oliif fayyadamoo taasisuun hooggantuun biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa Injiinar Miliyoon Baqqalaa dubbatanii jiru. Haaluma kanaan iskiimonni amma hojjetaman kana dabalatee iskiimiin naannoo keenya iskiimii bishaanii 97 ol ta'eera jechuudha. Akkasumas pirojektoonni keenya yeroo baay'ee jenereeteraan hojjetamaa turan kana dura jenereeteraan hojjetamanii maqaa qaala'insa boba'aatiin tajaajila uummataa kennuu rakkina ta'e jechuudha. Isaan gara ibsaatitti jijjiiruudhaan akkasumas pirojektoota haaraa madda ibsaatiin kennuudhaan uummata tajaajilamaa taasisneerra jechuudha. Kanaafuu tiraansfoormarii 93 baasii miliyoona 110 fi 10 oliin
hojiitti galchineerra jechuudha. Kuni kam dabalataa iskiimota waggoota dheeraadhaaf jenereeteraan hojjechaa turanii yeroo ammaa sababa gatiin boba'aa qaala'eef komii uummataa ta'anii turan dabalatee jechuudha. Qorannoo saayitiiwwanii pirojektoota haaraa 3,000 xumuruus kan beeksise biirichi fedhii enerjii naannichaa guutuu fi hojii hojjetameenis teeknooloojii annisaa haaromsa fayyadamuun lammiilee miliyoona 2.7 ol fayyadamuu taasisuu danda'amuunis ibsamee jira. Soolaarii dhaabbilee hawaasaa irratti kan hojjenne 11 dhaabbilee hawaasaa 11 irratti hojjennee jirra. Teeknooloojii baayoogaazii 2,152 geemoo qoraan qusatan immoo 888 siqu soolaarii mantokkee 94,538 babal'isuudha. Walumaa galatti enerjii kanarraa uummata miliyoona 2,740 fayyadamuu taasisnee jirra jechuudha. Teeknooloojiiwwan enerjii gaazii gadi lakkifaman gaaziiwwan akka greenhouse gas emission gara toonii 400 ol hir'isnee jirra jechuudha. Teeknooloojiiwwan kana fayyadamuudhaan. Teeknooloojiiwwan enerjii bara kana keessa rabsineen immoo ciramaa fi mancaatii bosonaallee gara toonii 258 fi 258 ta'uu hambisnee jirra jechuudha. Gama dhiyeessii tajaajilaanis ta'ee suphaa iskiimotaa akkasumas dhiyeessii aannisaan hojiin akka naannichaatti hojjetame kan bara darbeerraa fooyya'insa agarsiisu hooggantuun biirichaa injiinar Miiliyoon Baqqalaa himaniiru jechuun Muktaar Abdallaatu gabaase. Rakkoo dhabamuu nageenya Oromiyaa keessaa Oromoon marii fi araaraan fala waaraa fiduu qabaa jedhanii Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa. Oromoon saba duudhaa nageenya buusuu qabuu fi araaratti amanu waan ta'eefis mootummaanis ta'e warri bosona jiran miidhama Oromoo irratti ilaaluun rakkoo Oromoo hiikuu qabus jedhanii jiru. Taaddasaa Tarraffaa. Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa eeyyamamoo ta'uu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Oromiyaa keessattis haa ta'u akka biyyaatti yeroo garaagaraatti waldhabdeen garaagaraa jira. Rakkoon Oromoo gidduu kun akka furamuudhaaf mariin kanaan dura jalqabamuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u garuu mariin kun itti fufiinsaan ammas deemuu akka qabu hawaasti ni amana. Waldhabdeen qaamolee hidhatanii bosona jiranii fi mootummaa gidduu jiru kun akka hiikkatuuf qaamni sadaffaan biyya keessatti hundaa'e qaamolee kana lamaan akka dubbisan hin barbaachisu maal jettu kanarratti? Nagaa jechuun waan guddaa. Nagaa gatii kaffallee hin dandeenye. Nagaa gatii kaffallee hin dandeenye. Irratti hojjetuun ala nageenya hojjetuuf ija libsatuun nurra hin jiru. Lafarra yaa'u martuu nagaa barbaada. Dacheenuu nagaa barbaaddi. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu nagaa barbaada. Nageenyi waan guddaadha. Nageenya ija libsatuun nurra hin jiru. Nageenya hojjetuuf immoo abdii kutatuun nurra hin jiru. Abdii kutatuun sirra hin jiru. Nageenya ammas nageenya Oromiyaa keessatti sabni aadaaf duudhaa qabu. Sabni safuu qabu. Wala'uun kun, wal balleessuun kun, wal mancaasuun kun, wal buqqisuun kun keessattuu Oromoo keessatti qaanii hamaadha. Qaanii hamaadha kun. Nageenya dhabuun waraanni badaadha. Duudhaa fi safuu keettu bada. Duudhaaf safuun kan kee hin mancaa. Duudhaaf safuun kan kee mirgi kan kee hin sarbama. Kan nageenya keessatti qabdu. Kanaafuu nagaa uumuun waan guddaadha. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru marii malee gonkumaa hin furamu waan ta'eef qaamni lachuu obsa uummata Oromoo laalee araaraan rakkoo siyaasaa kana furuu qabu jedhan. Nagaa immoo marii fi marabbaadhaan malee uumamuu hin danda'amu. Gonkumaa marii fi marabbaan malee afaan qawweetiin wal amansiisuun hin danda'amu. Kana sirni gadaa sirriitti jala sararee beeka. Marii fi marabbaan walii abboomuun qajeelloo dubbatuun dhugaa dubbatuun dhugaan gaaraa haa taatu dharti sululaa haa taatu dhugaan gaaraa haa taatu dharti sululaa haa taatu dhugaadha jechuudha. Dhugaarratti hundaa'anii warratanii uummata Oromoo kana laalanii uummata Oromoo fayyaalessa kana laalanii uummanni Oromoo rakkina hin qabu. Uummanni Oromoo rakkina hin qabu. Araararratti hojjetuuf abdii kutatuun nurra hin jiru. Itti deddeebi'u keessattuu amma kan Taanzaaniyaatti eegalame araarri akkasiisuun itti deddeebi'utu irra jira. Kanaafuu marii fi marabbaan barbaachisaa jechuudha. Rakkoon Oromoo qaama biraatiin hin furamu Oromoodhumaan furamaa kan jedhan Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa koreen rakkoo kana hiiku Oromoodhuma keessaa hundaa'uu qaba jedhan. Fakkeenyaaf amma Hayilee Gabree kan dubbate fa'aa yoo horii taatan horii ta'e binnee qalla horii baay'ee yoo nama ta'e ana qalaa kan jedhe seenaa guddaadha uummata Oromoo keessatti. Waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo lama dubbifneerra. Yeroo lama qindoomina mootummaa naannoo Oromiyaatii fi qindoomina waraana wobootiin
dubbifnee jirra. Wanta achi qabannee dhufne san karaa irratti nu harkatti fashalaa. Gonkumaa koreen sun hin diigame jecha. Namni akkasii immoo jidduu jiraatu malee namni qulqulluu namni fayyaales kan akka ammasitti mee kan akka Hayilee Gabree ka akka Haji Ibrahim Tufaa abbootiin gadaa ciccimtuun ka akka Takkalaa Diinsaa ka akka Bayyanaa Sanbatu kuni namoonni kanaa yoo keessatti hirmaatan oduu siyaasa tokko hin deeggarin waan qulqulluu achii qabee fidee waan qulqulluu asii mootummaarraa itti fidee walitti dhiyyeessutu irra jira. Ka biyya alaa qaama sadaffaa maali? Oromoon mataa isaatiifuu saba marii fi marabbatti amanu, saba dhugatti amanu. Oromoon duudhaaf safuu qaba. Ufumaanuu duudhaaf safuu qaba. Duudhaaf safuurran tarkaanfatan. Achilleen kan jirtu ilmaan Lanibbaa Gadaati. Asilleen kan jirtu ilmaan Lanibbaa Gadaati. Atiin uummata Oromoo kanaa jettee uf qabutu sirra jira. Uummata Oromoo kanaa jettee badii uummata Oromoo irratti raawwatu oolchutu sirra jira. Rakkoon Oromoo haala kanaatiin deemnaan itti fufa waan ta'eef Oromoodhumatu furata qaamni lachuu marii dhugaatiif of qopheessuu qabu jedhan. Qaamni lachuu oduu qaama biraa ta'e gara tokko dhaabattee achi lolta. Amma wal keessa wal lolaa jira. Wallolli kun maal ta'e immoo gara maatiitti illee darbaa jira. Gara hawaasummaatti illee darbaa jira. Wanti amma gaafa lolli Oromoon ol eegalerraa kaasee wanti nutti jabaataa deemti malee nurraa fooyya'aan deemtu akka kiyyatti an warri siyaasaa waan jedhu hin beeku waraana adda bilisummaa Oromoo waan jedhu hin beeku nutti jabaataa jirti kanaafuu abdii kutatuun nurra hin jiru. Koreen kanaa sun hundaa'utu irra jira. Koreen kanaa sun namni qulqulluun hundaa'utu irra jira. Namni qulqulluun dubbatutu irra jira. Kan namuufuun ogalle kan Oromoo beeku kan waan Oromoon hojjetu beeku kan waan Oromoon itti bulu beeku namni jidduu jiraatu malee qaamni lamaa wal argee wanta kana walitti siqsee marii fi marabbaa godhaa hin godhu. Qaamni biraallee godhuu hin danda'u. Oromumatu godhatan. Oromoon hayyuu hedduu qaba. Oromoon beekaa hedduu qaba. Oromoon sirna gadaa qaba. Oromoon dhugatti amana. Dhugaan ilmoo Waaqa jedha. Kanaafuu of qopheessuu qabu. Hayyee Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa asitti argamtanii gaaffiif deebii TV Afaan Oromoo waliin taasiftanii fi ergaawwanii fi haala waqtaa naannoo Oromiyaas ta'e akka biyyaatti ergaa nu dabarsitaniif maqaa daawwattoota TV Afaan Oromootiin guddaa galatoomaa ulfaadhaan siniin jedha galatoomaa. Hayyee fayyaaf nagaan saba Oromooti haa ta'u Magaalaa Shaggaritti oomisha ganna kanarraa midhaan kuntaalli miliyoona 3.7 kan eegamu ta'u waajjirri qonnaa magaalaa Shaggar beeksiseera. Jalqabsiisa facaasaa kilaastara qonnaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Facceetti eegalamee jira. Wasanee Amaaree gabaasa dabalataa qabdi. Jalqabsiisni facaasaa kilaastara qonna gannaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Faccee aanaa Galaana Raabsatti eegalameera. Qonnaan bultoonni kutaa magaalaa Koyyee Faccee aanaa Galaana Raabsaa kilaastaraan hojii qonnaa irratti gurmaa'uun hojjechaa jiraachuu himuun dhiyeessii xaa'oon wal qabatee hanqinni akka isaan hin mudanneef yaaddoo qaban ibsaniiru. Kilaastaraan qotuun baay'ee nama fayyadaa, hojiillee salphisaa, tokkummaallee nutti tore. Humna nu jajjabeechee achi keessatti immoo warra harka qalleeyyii ta'elleen wal gargaaraa deemne as keessatti warra xaa'oo dhabee yookaan warra qotiyoo hin qabneef illee gargaarree qotiyoo isaafillee qonnee wal keessa maal kanaan wal gargaaraa turre. Hektaara 21 amma kilaastarri kun hektaara 21 dhiira 15 fi dubara 2 ta'aniiti ani irratti gurmaa'ame akkaataa saniin amma lafa kana guyyaa har'aatiin keessaa baanaa jechaadha. Guyyuma tokkoon lafa naannoo tokkoo facaasanii keessaa ba'uun sanyiin illee gosaan wal makeetoo sanyii filatamaa argachaa jirra. Sanyii filatamaa sun ambiraatiin waliin maku gosa tokkotti oo faca'e. Akkuma waliigalaa itti tokkate xaa'oon xiqqoo hanqina hin qaba akka ganda keenyatti hanqina hin qaba malee kilaastaraa garuu dursee galuu qaba jedhamee akkaataa saniif fudhanne amma kilaastaraa fudhannee jirra. Wanta nu hanqate hin qabu garuu fuulduraaf immoo qonni kana bichaa miti lafa bal'aatu jira. Isaafillee qotee bulaa illee yaaddoo keessa jira. Bulchaan kutaa magaalaa Koyyee Faccee Fiqaaduu Tulluu qonna gannaan wal qabatee qonnaan bultoota kutaa magaalichaaf hubannoon kennamaa turuu himuun hojii facaasaa qonna gannaafis qophiin taasifamuu eeraniiru. Qonnaan bulaan keenya qonna ammayyaa irratti qonna makaanizii irratti hubannoo akka argatuuf qonnaan bulaadhaaf leenjii sarkaa sarkaadhaan kennamaa tureera.
bu'uuruma leenjii saniin qonnaan bulaan gara qophii lafaatti akka galu taasifame yeroo qophii qonnaa taasisnu qophii lafaa wajjin wal qabatee bara kana keessa karoorri qabannee lafa qabnu parsantii 90 kilaasteraan oomishuu qabna jennee haaluma saniin amma lafa qabnu keessaa parsantii 90 kilaasteraan qotamaa qophaa'aa jira jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa kutaa magaalaa Koyyee Faccee Kidaanuu Damee qonnaan bultoonni 5,000 ol lafa hektaara 9,000 ol irratti kilaasteraan gurmaa'anii hojjechaa jiraachuu himaniiru. Qonna gannaafis hanqinni dhiyeessii xaa'oo akka hin mudanneef hojii bal'aan hojjetamaa turus obbo Kidaanuun ibsaniiru. Lafa waliigala hektaara 9,275 qabna. Kana keessaa gara hektaara 9,000 kilaasteraan ijaarreerra jechuudha. Kana keessatti oomishaaf oomishtummaa dabaluuf bal'ina lafa kanaatiin gara kilaastera 1,400 ol kilaasteraan kan ijaarree yoo ta'u bara kana maal goone bonumarraa kaanee xaa'oo akka qonnaan bulaan hojjetatu gochaa turre vermi kompostii bal'inaan hojjennee jirra akkasumas xaa'oo bal'aan hojjennee jirra jechuudha. Haga danda'ameen hanqinni xaa'oon jira garuu immoo jalaatiin akka nuu galuu danda'u qaama olii wajjinis waliin dubbanne bal'aansa nuu galaa jira waan ta'eef qonnaan bulaan keenya tokkoyyuu xaa'oo malee hin facaasu kanaaf lafa qabnu hunda karaa xaa'ootiin xaa'oo malee akka hin facaafne durumarraa hojjechaa jira waan ta'eef xaa'oon bal'inaanis ammas galaa jira. Itti gaafatamaan ittaanaa waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Shallamaa Bishaanaa magaalichatti qonna gannaaf lafa hektaara 81 ol qopheessuuf karoorfamee lafa hektaara 76 ol irratti qonnaan bultoonni 48 ol kilaasteraan gurmaa'anii hojjechaa jiraachuu himan. Akka magaalaa Shaggaritti bara kana qonna gannaa kanaan lafa hektaara 81 naannoo 81 kan ta'u qotuuf karoorfannee jirra. Kana keessaa hektaara 76 kan ta'u kilaasteraan akka qotamu kallattii taa'ame haaluma sanii kutaa magaalaa hunda keessatti hojii kilaasteraan facaasuu bal'inaan itti adeemamaa jira jechuudha. Kanaaf qonnaan bultoonni waliin leenjiiwwan yeroo adda addaa kennamaaf turee jira. Leenjiiwwan sana irratti akkamitti lafa isaanii kilaasteraan qotuu akka danda'an dursa kan fayyadamuun akka danda'an kana leenjii bal'inaan kennamee fi ammaan tana qabatamaa gaaraa walitti galee jira jechuudha. Akka magaalaa Shaggaritti oomisha gannaa kanarraayis midhaan kuntaalli miliyoona 3.7 kan eegamu ta'uun ibsameera. Dargaggoonni carraawwan naannoo isaaniitti argaman fayyadamuun ciminaan yoo hojjetan jijjiirama fiduu danda'u jedhameera. Godina Gujiitti dargaggoo Mangistuu Barraaqoo leenjii argateen fayyadamuun lafa xiqqoo qabu irratti hojii qonnaa irratti bobba'uun oomisha garaagaraa oomishuun fayyadamaa ta'aa jiraachuusaa dubbata. Mangistuu akkuma yaadasaa kattaanitti qindeesse. Ani maqaan koo Mangistuu Barraaqoon jedhama. Godina Gujii aanaa Uraagaa ganda Xabbiyaa Rawaatoo keessaa leenjii fudhadhee gad gula ba'ee akkuma gadi ba'ee misooma si argita kana misooma jedhamu waan baay'eetu as keessa jira. Wantoonni as keessa jiran yoo maqaa isaanii simti dhaye tokko akkuma argitan weessiin hin jira, bunni hin jira, avokaadoon hin jira, Paappaayyaan hin jira, appiliin hin jira, maangoon hin jira, muuziin hin jira, gishxaan hin jira, margi beellada horiitiif ta'u hin jira, wanna gaagurri hin jira, waan baay'eetu jira. Kana hundumaa himee hin fixu. Karaa biraatiin immoo qonni boqqolloo jira, maalchingiin kan hojjetame muuxannoo fudhadhee bara kanaan gad bu'ee hojiirra hin seenee wanna baay'eetu hojjetama. Kana waan jiruuf namni hedduun akka fudhatee ollaa kanarraan anarraa jechuun anarraan namni ollaa kanaalle fudhatee akka jijjiiramu badhaadhina keessa akka seenu hawwii guddoolleen qaba. Xaa'oon keemikaala biyyoo nurraa miidhaa ture baay'ee nu miidhaa dhiibbaa rakkinnaaf nyaanne malee namni bacaanu kasa nyaate baay'ee dhibeeodhaan siyaaxalamaa ture. Amma immoo jijjiirama wanni jidduu tanarra qabu ka keemikaalaatiif ka vermi kompostii kun ka vermii kun yeroo nyaattu dhiibbaalee sittan fidu coggarra namaa hin tuqu nama dadhabsiisu hunda namaaf kenna jijjiirama guddaa namaaf fida. Fichuma fi kiyya kana keessatti marga dhaabee horuma kiyyaa muree ka'ee horii kiyya asumaa nyaachisa. Horii kiyyarrallee galii biraan guddaallee argadha. Qonna as keessa jiruun adda addaan bunarraa ni argadha, abkaadoorraa ni argadha, appiliirraa ni argadha, paappayyaarraa ni argadha. Biyaansi amma galii kana yennaa walta tilmaamee yennaa laalu gaagura dammarraan akkana argadha. Yennaa tilmaamee laalu kaapitaalli kiyya asitti yoo namni argu womaa miti xiqqaanaan jedha. Garuu raa'ii kiyya yeroo tilmaamee laalu kaapitaalli kiyya gara fuuldura guddataa hin deema, guddachaa hin deema jedhee kanaaf abdii guddaan qaba.
waa akkasii peestaala waa akkasii nyaatu qofa dadhaba malee baddaa hundumaa nyaata. Baddaa hundumaatti kennina asirraan ji'atti biyaansi ji'a sadiinti haga kuntaala 45 haga kuntaala 50 argan. Isaa kanaan nama sadiin gargar qoodanne namuu kuntaala kana gargar qoodanne fichaa kenna irratti bobba'an. Akkuma sanii muuxannoo babal'isaa amma ganda kenna kana keessatti xaa'oon jecha badee vermi kompoostiin kuni peresentii 72 dabalaa deemaa jira jecha. Hiriyoota kooti kan dhaamu ol jedhii muka korii gad jedhii lafa qotii jidduu kana jira horiin cooma nama biyyoo nyaata cooma biyyoo nama nyaata haga jirru hunyee irreen keenya jiidhaan akka jijjiramu akka nyaannu haga biyyoon cooma keenya nyaattu cooma si akka nyaannuu fi dhaamsa guddaa hiriyoota kooti dargaggeessa akka hiyyaatiif dhaamsan dabarsaa galatoma. Oduu madina laala arganitti wayita dabarru filannoo pirezidaantummaa Rwaandaatti filatamiin sagalee lakkaa'uu eegalamuun himamee jira. Filannichi wiixata xumuramu hordofee sagalee lakkaa'uunis eegalamuun ibsameera.